درسي كل لمفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه ما تدرين كن يرى التودد جالل بربادو كنجدوتا. التودد هو تقرب شخص من آخر بما يحب. جالل بربادو جتشون نمتكو نما سبرات تلياشو waan inni jaallatu hojjechuudhaan nama sanatti dhiyaachuu jechuutu jaalala barbaadu yookiin tawaddud jedhamaa jedha ibnu hajar rahimahullah. hiika wal fakkaataa ibnu abi hamzaanis kan kana fakkaatu dubbata. jaalala barbaadu yookiin ammoo waan jaalala nama horachiisu hojjechuu ilaalchisee rabbiin hedduu ragaa dubbata. qaala allahu ta'ala idfa' billati hiya ahsan. deebisi rakkoo sirraan gahame haala gaariidhaan deebisi. maaliif yoo jette fa'idha alladhii baynaka wa baynahu cadaawa, inni yookiin namichi siif isa gidduu rakkinni jiru sun ka'annahu waliyyun hamiim, akka waan fira ho'a yookiin fira aanaa siif ta'a waan ta'eefi waan gaariidhaan deebisi. kana jechuun rakkoonni namarraan gahe gaariidhaan deebisuun silaa diinummaa fidu gara jaalala barbaachaatti akka nama geessu ragaa ta'a. قال الطبري وجعل بينهم مودة ورحمة. ربين قدونا ما كان قدو هذا منا فبامنا جاللا في رحمة قد وانجدم إلى الجسي يجعل بينكم بالمصاحرة والخطونة مودة تتوادون بها. ربين قدوك سلمان جاللا في رحمة تاسجتون صدم ما في والصدم سجودان akka ittiin isin wal jaalattanii fi wal fuftan, ofitti wal qabdan, walitti maxxantan, waliin jiraattan isin taasise jechuudha jedha. inni kun sababni akka jaalalli gidduu namaatti argamu taasisu karaa kanaa yeroo dhufan jaalalli akka argamuuf sababa ta'a jechuudha jedha. rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaada kana jabeessu irratti ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم النار عليه. سنتمو نما إبدرت حرامته يوكين إبدت قلونسا روا يوكين حرام كنتو قم برا إبدي إساقبون حرام كنتو جتشورة قرى لمانينو. إنكن على كل هين لين قريب سهل نما لا فاتئ. على كل هين جتون لا فحال ساكيستي كنما فلاف جتودا لين هجي ساكيست قريب نمتكن ياتو وفت نما قبودان سهل حالمت هندسا كنمتن الفاني سهلي لا سلبا كنتي نما كانتو ibiddi isan gubu yookiin ibiddaan hin gubatu. ibiddi isan gubu yookiin ibiddaan hin gubatu namni kunii jedha. maal agarsiisa kun? namni gaafa amala kana qabaatu amalli kun amala namni ittiin isa jaallatudha. kanaaf tawaddud isa jedhu mata duree kana jalatti fudhatama ta'e. gama biraa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mathalu lmu'miniina fi tawaddihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad. muuminnii wal jaalachuu, ofitti wal qabuu fi wal mararfachuu keessatti akka qaama tokkooti jedhu. egaa akkamidha akka qaama tokko jechuun? qaamni tokko idha ishtakaa minhu cudwan tadaacaa lahu saa'irul jasadi bissahri wal humma. qaamni tokko yeroo dhukkubsate qaamoleen hafan wal waamanii dhufanii wajjin hollatu yookiin wajjiniin gurjaa bulu, hirriba malee bulu, qaaxiraa buluu jechuudha. akka kanaatti namni gaafa waan nama sanaaf tolu godhu akka qaama tokko ta'utti deebi'a yookiin ammoo jaalalli gidduu isaaniitti akka argamu taasisaa jechuudha. gama biraa waa'ee jaalala barbaaduu fi jaalalli barbaachisaa ta'uu gaafa ibsan tazawwaju alwuluuda fa inni mukaathirun bikum al-umam. yaa namaa fuudhaa jedhu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubartii ishee nama jaallattu yookiin kan jaalala beektuu fi akkasumas ammoo kan ilmoo deessu. jaalala beektu jechuun kan baratte jechuu osoo hin ta'in kan qalbiisii waa jaalachuu danda'u jechuudha. namni hundi waan jaallatu. kanaaf keessa ishee akkasii alwuduuda jechuun ishee jaalattu jedhanii adda baasuun kun
akka hundi nama jaalachuu hin dandeenyes ni agarsiisa. الودود المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج أكن جتشون كان بربادة ميجرو إشي وانتسين قبضو لكن حالي إشين الرجرتو جالة ماتئ وانت أمالي إشين را أرقمو كان نمتش برات جالة أكسو مسامو إشين حال اتين أبا منابرت جالتمو قبضو tokkon kan dhihaattu kan raawwattu jechuudha jedhu kan jaalala beektu gaafa jedhamu yookiin kan jaalattu gaafa jedhamu. أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة جالل برباتش إلى الجسي نمشي تكر في رسول ربي عليه الصلاة والسلام فروتا تكون قبن تري إسان فروم سدا جرمو فروم كوكتو tolan isaaniit tola isaan immoo hamaanatti oolu isaaniif hin obsaa akkan isaaniif obsunaaf hin beekanii jedheen jenna rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo akka jettu kana ta'ee fi akka waan ibidda yookiin ramacii yookiin daaraa gubaa isaan nyaachisaa jirtuuti kun akkasumas rabbi irraa kan si gargaaru si wajjin ta'u malee nafuu jechuudha. Asii fi mata dureen keenya kan wal fakkaatuun namni yeroo firooma isaa firoomsatu akka inni firoomsatu ni barbaada. yeroo tolu akka inni hamaa ittiin oolle ni barbaada. yeroo namaaf obsu alal aqalli yookiin salphaadhumatti obsuu fi baatus akka inni obsaa jiru beekuu fi akka qabu barbaada jechuudha. Egaan gochaaleen kun ragaaleen asitti dhiyaatan nam tokko gama nama biraatti jaalatamuu barbaaduun akka jiru agarsiisa. yeroo baay'ee jaalala namaa barbaadurra jaalala rabbii barbaaduu wanti jedhamee wal dorgomsiisamu jira. jaalala rabbii barbaaduu fi jaalala namaa barbaaduun overlap waliin godhu yookiin ammoo walirra faallaan dhufu waliin cufu. jaalalli rabbii akkuma rabbiin ta'ee ajaja dabarsee nu uumetti jaallatama. namni immoo akka namummaa isaatti hariiroo gidduu namaa fi gidduu nama biraa jiru gidduu ofii fi gidduu nama biraa jiru sirreessanii deemuu jechuudha. karaa kan biraa walirraan bu'uu jechuudha waan wal daangessu miti. gaafti jaalalli rabbii dhuunfaatti filatamuu qabu gaafa wanti jarri barbaadan adda adda ta'edha. wanti rabbiin namarraa barbaadu bakka sanatti mawqifa sanarratti waan tokko ta'e inni namni barbaadu immoo faallaasaa ta'u kan rabbiitu filatama. sanaan ala waan namni jaallatu hojjetanii qalbiin namaa akka inni namatti gammadu gochuun seera islaamaa keessatti iddoo olaanaa qaba. qaala al-hasan wat-tawaddud nisfu al-aql. nam tokko waan namni ittiin isa jibbu hojjechuu dhiisee waan namni ittiin isa jaallatu hojjetee namatti dhiyaachuun aqli namaa kana walakkaa isaatee jedha. wa husni talabi al-haajati nisfu al-ilm. nam tokko yeroo haala tolee waan tokko gaafatee waan barbaadu tokko deemu inni kun gimmaasha ilmiiti. beekumsa keessaa gimmaasha argateera jedhama. egaan barbaachisaa fi iddoo olaanaa qabanni kun. egaan eegaa jaalala barbaaduun nama biratti jaallatamuu barbaaduun hagas mara ta'eeti bu'aan addaa kan irraa argannu maalinni yoo jenne tokko lama jennee akka armaan gadiitti lakkoofna. bu'aa jaalala namaa barbaaduun qabu keessaa inni tokkoffaanii at-tawaddudu xariiquun muusilun lilhubbi wal-ulfati mimmaa yuqawwii rawaabita at-taqaarubi bayna al-afraad. nam tokko gara namaatti yeroo dhiyaatu gochaan kun sababa jaalala gidduu namaatti uumu sababa walitti nama qabu kan hidhaa waliin jireenya tokko tokko namaadhaa qabsiisu jechuudha. inni kun ammas hariiroo gidduu namaa jiru jaarmaya hawaasaa keessa jiraatamuu kan cimsu kan antummaa murteessudha jedhu. inni sadaffaan kan inni namarraa calanqisiisu nam tokko nafsiyyan yookiin ammoo afuurri namaa yookiin lubbuun namaadhaa kan inni baay'ee wal cinatti bareedu amalli gaariin kan isarraa calanqisu caalmaan kan isarraa argamu ta'uu ibsa. gama biraa kasbu mahabbatihim wa thiqatihim mud'aatun litaqabbuli ma yatrahu alayhi min afkaar. nam tokko nama biratti jaallatamaa yeroo ta'u gara namaatti fudhatama yeroo qabaatu jaalala isaanii argatee yeroo amanamaa ta'u nama biratti maal argamsiisa yaadaa fi waan inni isaanitti dhiheessu akka fudhatamu taasisa. kanarraa ka'uutiin rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jaallatamuu isaan ummata isaanii biraa qaban irraan kan ka'e yaada isaanitti dhiheessan irra caalaan isaanii fudhataniiru. gariin muraasni yookaan dhidan ta'es egaan seerri silas namoota waan muraasa irratti hin murtaa'u. seerri kan inni murtaa'u waan baay'ee irratti waan ta'eef
إن شنفان التودد والتحبب إلى الخلق وسيلة لكسب قلوبهم قلبنا ما بوجئ أفنا ما غرغار haala gaariidhaan dubbatamuudhaaf nama gargaara. Maqaa badaadhaan nama dubbatu. Namni maqaa gaariin nama dubbachuun guyyaa qiyaamaa eega du'an boodaafuu gaariidha. Har'aafiyyuu gaariidha. Bu'aa kun qabu keessa musliimoonni gidduu walitti rahmata walii gochuu kan ittiin jaalala rahmaan argatan isaaniif ta'aa jechuudha. Akka rahmata walii godhan isaan godha. Achi booda rahmata rabbii akka argatan isaan taasisa. Gama biraa jaalatamuu barbaaduun walfalmii jibbaa fi goomii gidduu namaa jiru qalbii namaa keessaa qulqulleessa. Kanneen kun hedduu bu'aa wal jaalatamuu barbaaduun qabu keessaa isa muraasa yeroo ta'u gosootii jaalalaa nama biratti jaalatamuu barbaaduun gosa lamatu jira. Inni tokkoffaan isa faarfamaa barbaadamaadha. Inni kun isa kam yoo jedhame وهو ما كان ناشئا من محبة معتدلة لأهل الخير والصلاح kan jaalala giddu galeessa ta'e yookiin madaalamaa ta'e irraa kan dhufe. Sunis kan inni jaallatu eenyuuf yookiin kan inni irraa jaallatamuu barbaadu namoota khayrii qabanii fi tolina qaban yookiin gaarummaan isaanii namoota sirrii ta'an gama sanatti dhiyaachuu kan inni barbaadu santu jaalala barbaacha isa yookiin jaallatamuu barbaadu isa fudhatama qabu jedhamee yookiin isa faarfamu jedhamee fudhatama. Inni lammaffaa tawaddudun mazmuumun jaalala barbaadu isa jibbamaa yookiin arrabsamaa yookiin mormamaa ta'ee jechuudha. وهو التودد إلى الكفار والظالمين وفسقة الناس كوني مال إني أكا كافر إسا جالة يو برباد أكا ظالمني ونمني نماميد إسا جالة يو برباد فاسقني يوكي نمني سير ربين ألا جرات وكا إسا جالة يو بربادته جالة لنكون توددي أكسي ممنوعة يوكي جبماتا يعني أسرت كافر ركا نما جالة بربادو جتشون عدلي برباد مهجتشو يوتي كرا إرقما ربي عليه الصلاة والسلام هجتاتوران haqa eeguudhaan haqa isaanii eeguu yookiin madaala jal'isuu dhabuudhaan amma kun waan namni namatti nama jaallatu akhlaaqni namuma hunda biratti godhamuu qabu jira. Inni ammoo keessaa mu'mintoota biratti godhamu jira. Of xinneessuun mu'mintoota biratti malee hin ta'u. Of xinneessanii gad of qabanii tawaadu'aa gochuun mu'mintoota biratti iddoo olaanaa qaba. Kaafiraaf yoo of xinneessan garuu inni kun seera rabbii faallessaa jechuudha. Kanaaf isaan kana biratti jaallatamuu barbaaduun karaa haqaatiin karaa qalbii isaan booji'uun toluun ta'uu ni danda'a. Walaakiin jaallatamuu barbaaduun asii akhlaaqa islaamaa calanqisiisuudhaan yoo ta'e malee hin ta'uu jechaadha. Ni gama biraa qabxiilee jiran keessaa maaltu akka namni isa jaallatu gochuudhaaf yaaluu maaltu isa dhowwu? Nam tokko akka namni isa jaallatu gochuu qaba. Ergamaa rabbiitti hidhatee erga yaada rabbiin quraana keessatti isaa ibsa irratti hundaa'ee barbaaduu qaba. Garuu wanti akka inni kanan goone isa dhowwu maal inni yoo jedhame inni jalqabaa fi guddaan al-kibru wal khuyalaa of tuuluudha. Nam tokko of tuula yoo ta'e ni koora yoo ta'e danda'ee namatti dhiyaatee qalbii ofii namaa hiree deemuu hin danda'u. Inni biraa fuula dukkaneessuudha. Namni fuula dukkaneessu danda'ee jaalala namaa horachuutti hin qabu dukkanaa yoo ta'e. Inni sadaffaa kalaamni afaan isaatii bahu dubbii jibbisiisaa yookiin dubbii gogaa yookiin dubbii gadhee ta'e kan of keessaa qabu ergaa wanta afaan isaarraa bahu wantoota nama madaalle yeroo ta'u inni kun akka qalbii namaa ofitti hin qabne isa taasisa. Inni afuraffaan doqnummaadha. Doqnummaan waan namni irraa fagaatu keessaa isa guddaadha. Jaalala khalqiidhaa argachuu hin danda'u, jaalala khaaliqaas argachuu hin danda'u inni kun. Inni shanaffaa goggogina. Yeroo namaa wajjin hojjetu humnaan deemuu, laaffisuu otoo hin ta'in, karaa gaariin osoo hin ta'in, maslahaan otoo hin ta'in, kalimaa gaariin otoo hin ta'in, goggoginaan deemuudha. Yeroo namaa walitti dhufus kanneen kana dadhabuu isaati. Inni torbaffaa fi xumuraa falmii baay'isuudha. Namni achis goree asis goree khilaafa baay'isuu danda'ee qalbii namaa booji'uu ittiin qabu. Karaa kanaan jechuudha. Egaan amma qabxiilee jaalala horachuu nama dhowwan barreerra yoo ta'u, qabxiileen jaalala horachuuf nama gargaaran maal inni laata? Inni jalqabaa حسن الخلق مع البشر فهو مفتاح قلوبهم. نمتكو أمل غاري قباته فوليسا إفاتئه يادا سايرو نماف يعني دكناو دبي نماف بساطة يوكين سلبا رمتين مارياتو إن كن قل في يوكين فرتو اتين قلبي نما بنني نما سن الرجال لأرغتشون اتين دندامود.
inni lammaffaa attagaafulu ani zallaati dogoggora namaarra namaa darbu namni ni mucucaata nama waan ta'eef waan inni mucucaate waan inni dogoggore irra darbuu fi kana jechuun dogoggora irratti dhiisuu jechuu miti akka itti himamuu qabutti bifa gorsaatiin bifa sagargaaruun itti mudha gaafa kana jaalala fiduu danda'a. inni sadaffaa albashaashatu wa xalaaqatul wajhi wattabassum fuula ifuu seeqqachuu nama qalbiinsaa ifaa ta'uu fuula namaatti dukkanaa'uu dhabuudha. inni biraa arrifqu waliinul jaanib haala namaa laafuu namatti jabeessuu dhabanii haala namaa laafuu. inni shanaffaa attawaadu gaduuf qabuu namarratti of tuuluu dhabuu. inni jahaffaa nama waliin yeroo jiraatan xaaxaa namarratti baay'isuu dhabuu namarratti ulfaachuu dadhabuu akka dhiisuu jechaadhaaf waan namarratti ba'aa ta'uu dhiisuun inni kun sababa ittiin qalbii namaa booji'an ta'a. nam tokko yeroo namarratti ba'aa ta'u namni kun utuu hin jaallatin tahammaluu dadhaba waan kana baadhachuu dadhaba. inni torbaffaan rakkoo namni qabu namaaf furmaata gochuudha. rakkoo namni keessa jiru tokko waan isa gaddisiisu waan isa yaaddessu waan isatti ulfaatu akka inni rakkoo sana keessaa bahu isa taasisuudha. inni saddeettaffaan yeroo baay'ee deddeebi'anii haala gaafachuudhaan walitti dhufeenya cimsuudha. ziyaaraa yookiin dubbisuu baay'isuudha. inni kun akka namni qalbii namaatti seenuu nama taasisa. inni saglaffaan adamu muqaabalati isaa'ati minhum bilmithal nam tokko yeroo inni hamaa namatti oole fakkaataa sanaan isatti deebisuu dhabuudha. inni kurnaffaan akka inni gammadu isa taasisuudha. waan isa gammachiisu yoo godhe namni akka inni gammadu isa taasise jaalala horachuu danda'a waan ta'eef. inni kudha tokkoffaan ayyuwaqqira almashaayika wa yarhama as-saghaa'ir namoota gurguddaa ta'an kabaja kennee fi ijoollotaaf rahmata yoo godhe kunis akka inni jaalala namaa argatu isa taasisa. warra akkas godhe osoo hin ta'in kanneen biraa kan inni quban qabne isa jaalachuu danda'u amala isaarraa ilaalanii. kudha lammaffaan yeroo namaa walitti dhufu dubbii tokko malee salaamtaadhaan jalqabuudha. kun waan ergamaan rabbii dubbatanii jiran. kudha sadaffaan dubbii gaarii waanumta afaan isaarraa bahu dubbii gaarii bifa hamaa ta'e osoo hin ta'in dubbii gaarii taate dubbachuudhaan. kudha afuraffaa fi inni xumuraa hadiyyaa yookiin kennaa namaa kennuudha. qabxiileen akkasitti lakkaa'aman kun jaalala namaa horachuuf kan nama gargaaru. egaan jaalala namaa horachuun waan baay'eedhaaf gaariidha. warra saayikolojistiitti yoo dhufame nam tokko gammachuu onnee isaa kan argachuu danda'u sarkiliin inni keessa jiraatus bal'achuu kan danda'u jireenya jiraatu keessatti falsafaa kana yookiin ammoo tiyoorii kana dhugoomsuu baanus hatta umrii dhumti isaallee dabaluu kan danda'u hamma jiru keessatti namoota diinummaa hir'isee jaalala namaa baay'isedha. namni kun yeroo hundumaa gammachuu waan argachuu danda'uuf wanti qaama isaa keessaa maddu inzaayimoota qaama isaa keessaa maddu keessaa kan gammachuu yookiin sa'aadaa isaa fidu hedduun akka jirudha dubbatu jechuudha. fakkeenyi rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama biratti jaallatamuu barbaaduu isaanirraa kan ka'e fakkeenyota muraasa ilaaluu dandeenya. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko hadiisni kun bakka baay'eetti gala asirratti singala akka hamaa namaa deebisuu osoo hin ta'in akka nama sanaatti deemu osoo hin ta'in akka ofiitti deemu waan jedhamu agarsiisanni kunis gama biraatiin yoo ilaalle ergaa baay'ee of keessaa qaba. gaaf tokko namichi tokko mana ergamaa rabbii dhufee salaamtaa gaafatee seenuuf gaafa ayyama gaafatu ergamaan rabbii namichi kun nama hamaadha namni kun fira namaa ta'u waan fokkataadha jedhe yookiin namichi kun nama gadhee ilma nama gadheetii jedhee dubbate jechooti garaagaraatiin ibsamuu ni danda'a. kun sana booda ayyamaa fi ol galuu jedhee ayyamsiise ayyama kennee fi ol gale namichi kun gaafa namichi ol seenu salaamtaa jedheeni fuula isaa ibsee haala gaariidhaan itti dubbatee geggeesse rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. warri gaaffii itti kaasan barattoonni Aishaan fa'aa akkas jettee kaatee akkamittiin akkas goota yaa ergamaa rabbii nama gadheedha jettachi deebitee immoo bifa kanaan keessumsiista maalinni jenna yaa Aishaa ani yoom nama dubbii gadhee dubbatu ta'uu koo yoom na barte kana dura narraa agartee beektaa ati waan akkasii kana ani nama waan badaa dubbatu ta'uu koo hamaa namaa jechuun bar fuuldura guyyaa qiyaamaa sadarkaan isaa hamaadha kan jedhamu namni sharri isaatiif jedhee isa baqatedha.
namni kun hamaanatti tola jedhee nama namni isa baqatedha jedha. Yaani asitti ergamaan rabbii namichi kun nama barbaadamne ta'uu wajjin kalimaa gaariitti dubbatanii fuulatti ifanii geggeessan kun amma jaalala isaa argachuu barbaadan. Namichi gadheeyyuu haa ta'u malee namni kun hamaadha jedhanii xalaatummaa yookiin diinummaa hin uumne nageenyadha kan isaan uuman jechuudha. Irra naajomanu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Namichichi immoo gaarii miti kanumaa wajjiniin kanatu argama. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jaalala isaan sahaabota isaanii irraa argachuu barbaadan keessaa yeroo hundumaa seeqachuun fuula gaariidhaan ilaaluun hedduu bal'ata. Jariir ibn Abdullah yaada kanan hima eega gaafa muslima ta'uutii jedha. Ergamaan rabbii ofirraa na ittiseen beeku yookiin isaan argachuu jennaan amma si arguu hin danda'u jedhee ofirraa na ittiseen beeku. Akkasumas na arginaan na wajjin natti seeqatee natti dubbatu malee hin hafnee jedha. Kuni gocha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam akka isaanitti jaalala sahaabota isaanii barbaadan agarsiisaa jedhu ulamoon. Gama biraa daa'immanitti salaamataa jedhuun daa'immaniin salaamataa jedhu akkasuma bakka dadhaboonni jiran dhaqeeti kana ya'tii du'afaa al-muslimiin ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم dadhaboota warra gadaanaa ta'an warra namni garagara ilaalle bira dhaqee dubbisa ergamaan rabbii dhukkubsataa isaanii gaafata janaazaa isaanii hordofee owwaalaa jechuudha. Kanneen kun waan inni jaalala inni barbaadu ture. Gama biraa fakkeenyota sahaabota irraa argame maal ta'uu keessatti jaalala namaa barbaaduu keessatti akka Abi Dardaa jedhutti gaaf tokko Abi Bakrii fi Umar walitti bu'anii turanii osoo waliin marii godhanii Abu Bakriin dallansiise fa'aqdaba Abu Bakriin Umar Abu Bakriin dallansiise gaafa kana fansarafa anhu Umar mughdiban fattaba'ahu Abu Bakr yas'aluhu afwan ana wal dabarse Umar kan dallane Umar dallane deeme gaafa dallane deemu Abu Bakr duukaa deeme gaafa dhiifama naa godhii jedheen Umar toleen jenne dhiisee manatti galee ulaatti cufate gaafa kana Abu Bakr ergamaa rabbii bira deeme seenaan kun deddeebi'eeti kan himamu achi deeme ergamaan rabbii irratti itti dheekkamanii Umaritti booda Abu Bakr anatu balleessee jedhee dhiifama walii godhan. Iddoon kun maalinni eega Umar dallanee booda Abu Bakr faana bu'ee jaalala Umar argachuuf yaalii godhe waan itti balleesse kana haqee isatti dallane kana dhabamsiisee yaani gara jaalalaatti akka deebisuuf barbaacha godhee jechuudha. Kun fakkeenya muraasa kanarraa ka'uutiin namni kamiyyuu wantoota gidduu isaa jiru rakkoolee argamee jiru furuudhaan akka inni jaalala uumuu isarraa eegamu walitti dhufuun hiriyooma biyyoonni baay'een yookiin namoonni baay'een diinummaa oomishuudhaaf akka waan leenji'anii bahanii kan ta'an jiru. Wama xinnoo tokko ganaa sababa hin jirre barbaadee ittiin nama loluu kan barbaadu jira. Inni kun seeraan ala jechuudha yookiin ammoo sirna barbaadamuun ala namni gama lolaatti fiiguunsaa tokko kan sheexanni isa fudhatee fiiguudha lammaffaa namummaa isaa wallaaluudha sadaffaa maaltu akka sa'aadaa qabu yookiin milkaa'ina isaa fiduu danda'u dastenyaa ta'ee jiraachuu akkan isa dandeessisu wallaaluu isaati. Kanarraa ka'uutiin namni gamni beekaan kan mataa ofiitiif yaadu jechuun nama lola dhufe gara nageenyaatti deebisee bira darbuu danda'u dandeettii qaba kan jedhamu isa kana. Falaasifoonni Hindiis ta'ee addunyaa kan isaan irratti xiyyeeffatanii hojjetan maanni dhiifama namaa gochuu fi rakkoolee jiru gara nagaatti deebisanii nageenya ijaaruun namoota gurguddaadhaaf malee hin malu yookiin kana hojjechuu hin danda'u nama qalbiinsaa guddaa ta'eef malee jedhu. Egaan darsii itti aanuun hanga walitti deemnutti haadaa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.